Akka aangawoonni godina Baalee ba'aa jiranitti dhibeen gifiraa daa'ima hanqina midhaan nyaataan hubaman irratti mul'ataa jiru kun erga mudatee amma torbee sadaffaadha. Obbo Jeelaan Abdii hoogganaa waajjira koominikeeshinii Baalee bahaa haga ammaatti daa'imman 400 ol ta'an dhibee kanaan qabamanii jiru jechaan VOA'tti himan. Keessattuyyuu aanaalee godinichaa keessaa aanaa afur keessatti mul'ate. Bal'inni isaa aanaa Sawween irratti kan bal'atu gandoota 16 akka godinatti kan adda ba'ee rakkoo kanaan hawaasni saaxilame. Aanaalee kanneen keessaa tokko aanaa Gololchaati. Sawweenattis ganda 12 irratti mul'ate. Aanaa Raayituutii fi aanaa Lagahidhaati. Bal'inni isaa aanaa Raayituu fi aanaa Lagahidhaa ganda tokkodha. Daa'imni qabamallee baay'inaan daa'imman irratti kan mul'atu. Ogeeyyii fayyaanis namni hanga ammatti qabaman adda bahee nama 456 akka godina keenyatti. Kana keessaa 296 yaala ogeeyyii fayyaatiin fayyanii jiru. Namoota dhibee kanaan qabamaniif yaala akkamiitu godhamaa jirra amma? Tokkoffaa gadi bu'amee wanti sun adda baha ogeeyyiidhaani. Mana yaalatti illee adda baasanii yaala sana akka hin babal'anneef daa'imman kan ciibsanii iddoo tokko tokkotti yaalamaa jiran jechuudha. Keessattuu bal'inaan aanaa Sawween irratti naannoo 280 irra qabamanii kun ammoo bal'inaan adda bahee ganda 12 irratti illee amma yetu aanaa Sawween irratti inni kun addaan bahee laallamee ogeeyyiin sadarkaa godinaa jiran gadi bu'anii koreen dhaabbatee ogeeyyiin buufataa isteeshiniin fayyaa kallattiidhaan hojjechuudhaan dhibee kan adda baasanii bakka hin gahinetti ittisa irratti bakka gaheerratti ammoo akka hin babal'anne irratti xiyyeeffannaadhaan yaala godhuudhaan jechuudha. Godinni sun godina hongeen yookaan immoo gogiinsi miidhaa jirudha. Wanti kun kanaa wajjin sirriitti wal qabata jechuudha. Aanaan amma keessatti mul'ataa jiru kun iddoo hongeen miidhame keessaa aanaa tokko ammoo hongeen ala jirudha. Qorannoo ogeeyyii fayyaa gamma adda baasaniin hongee faanis wal qabataadha akka jedhu keessattuu namni hanqinni nyaataa daa'imman irratti waan mul'atuuf kan afaanis hin deemaa jechuudha. Sababa kanaaf namni deeggarsa tattamallee daa'imman barbaadanillee emerjensiidhaan deeggaramaa jiru. Deeggarsi mootummaan taasisu qofti gahaa miti. Hawaasni bal'as walii wajjin aadaa duudhaa Oromummaa akka namatti deemanii wal deeggaruun dhaabbilee miti mootummaa deeggaruun hawaasni biyya keessaa bala jiranis rakkoo kana baraaruudhaaf yoo deeggarsi midhaan nyaatallee taasisan gaariidha. Dibichi garuu hongee faanas wal qabataadha amantaan ammoo ogeeyyii fayyaa nu kaasa. Sister Misraa Surur ittaantuu hoggana qajeelcha fayyaa godina Baalee bahaati. Dhibeen gifiraa kuni hongee godina Baalee bahaa keessatti mudatee jiruun kan wal qabatu ta'uu dabaltee mirkaneessite keessumaa kana gasta tamsa'e namoonni nyaata barbaacha bakkaa bakkatti waan socho'aniif ta'uu ibsite. Guyyaa guyyaadhaan ilaalamaa jira haalli dhibichaa haa ta'u garuu guyyaa guyyaadhaan gidduu keessa baay'ee babal'ataa ture. Amma yeroodhaaf giraafikaalii yoo ilaallu gadi bu'aa jira. Sodaan nu qabnu garuu yaa'insi uummataa kun waan jiru dhibichi babal'atuu danda'a waan jedhu sodaa qabna. Daa'imman dhibee kanaan qabaman yaaluudhaa fi qorichas ta'uu wanta isin barbaachisu gaara qabdu akka godinaatti mee? Amma faga ammaatti waan hanqate hin qabnu. Haa ta'u garuu nu hanqata jennee sodaanna. Dhibichi babal'atuu danda'a. Roobni gammaan roobni uummanni beela qaba wal keessa socho'a. Paartinaroota as keessa jiranis proposaalota garaagaraa dhiyeessinii fi gaafataa jirra. Dhiyeessiin nuti harkaa qabnu gadi deema. Akkasuma lakkoofsi dabaluun jechuudha. Ammaaf qoricha hanqinaa ammatti harkarratti nu hanqate hin jiru. Haa ta'u garuu dhibeen kun bal'ataa yoo inni deema ta'u ta'e dhiyeessiin qorichaas nu hanqachuu danda'a sodaa jiru qabna. Kan ammoo guyyaa guyyaadhaan biiroo fayyaa Oromiyaatiinis akkasuma qaamota silaa dhimma kanarratti nu deeggaruu danda'an waliin wal dubbisaa deemaa jirra jechuudha. Sister Misraan keessumaa gama nyaata daa'imman hanqina nyaataa keessa seenanii dhaabbilee fayyaan gargaaramaniin nyaanni dabalataa kennamuufiif hanqina akka jiru himte. Sanaafis bulchiinsa godinaa fi karaa waajjira buusa gonofaa gaaffii dhiyeessaa jiraachuu ifoomsitee jirti. Bulchiinsi Baalee bahaa akka jedhetti haga yoonaa dhibee gifiraa godinichatti mudateen daa'imman lubbuun isaanii darbe hin jirani. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shawaa Bahaa Adaamarraa.